Galatoomii kennaa faantaa gooftaan isaa eebbisu. Hanga kana gaafatu. Ulfaadhu gaa Yesuus koo gadda koo dabarsitee. Ulfaadhu gaa Yesuus koo gadda koo dabarsitee. Gadda koo dabarsitee. Gadda koo dabarsitee. Ulfaadhu gaa Yesuus koo. Warri dhuftan utuu ba'uu dhiistan natti tola. Gooftaan isin haa eebbisu. Sheer godhaa waan dubbachuuf dhufeen qaba. Harkisuma beekaa jira baay'ee. Kan kee addumaa deebituun danda'u ajaa'ibaa. Deebituun danda'u ajaa'ibaa. Kan kee addumaa. Kan kee addumaa. Kan kee adduma yaa'uma kan kee adduma bakkeenya ta'uu danda'u ajaa'ibuma. Tole nagaa waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Namoonni dhuftanii jirtan baga nagaan dhuftanii. Waan gabaabduu tokko dubbachuudhaaf dhagaa kanan dhufe. Chaanaalii kun Faaris Tuubii Ofishaal jedhama. Chaanaalii kanarra egaa yeroo muraasaa fi haala ho'aadhaan hojjechaa turre. Gidduutti immoo haala tokko tokkoon yeroodhaanis wal qabatee sirriitti irratti hojjechaa turre. Amma gooftaan nu gargaaree haala hundumaa mijeeffannee yaa'u gara deebiitti jirra jechuudha. Inni guddaan waan dubbachuudhaaf dhufe tokko yoo jiraate chaanaalii kana akka hin daganne akka yaadattanii namoota hiriyoota keessaniif illee akka sheer gootan jaalala waaqayyootiin isin gaafachaa. Amma viidiyoo tokko gadhiisuudhaaf jechaa jirra. Faarfattuu Bashaatuu Mootii jedhamtu gadhiisuudhaaf jechaa jirra jechuudha. Akkuma beekamu uummanni keenya Booranaa haala gogiinsaa irraa kan ka'e bokkaa dhabinsa irraa kan ka'e beela guddaarra rakkina guddaarra jiru. Viidiyoon gadhiifamu kun isaaniif ta'a jechuudha. Galiin viidiyoo kanarraa argamu gara uummata Booranaatiif gargaarsa ta'a jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana namoonni hundumtuu akka sheerii gootan akka ilaaltan illee normaalii amantaadhaan utoo waliin qoodin utoo ilaaltanii biutuu gootanii baay'ee natti tola. Namoota kaaniif illee sheer gootanii hamma dandeenye karaa dandeenyuun uummata keenya cina otoo dhaabannee jedha. Gooftaan dachaa sinaa eebbisu. Egaa waan dhageenyu immoo isin beeksifna deebine jechuudha. Kanaaf viidiyoo hamma gadhiifamu viidiyoon kun bor galgala gadhiifamu borsaatii 9 irratti jechuudha akka Itoophiyaatti borsaatii 9 irratti gadhiifama. Viidiyoo kana hordofaatii ilaalaa uummata keessan bira dhaabbadhaa. Chaanaalii kanallee guddisaa sabiskiraayib godhaa hiriyoota keessaniif sheerii gochuudhaan guddisaan sin gooftaan sana baay'ee neetwoorkiin koo baay'ee na jeeqaa jira. Kanaaf yaada ani akka mata dureetti qabadhee dhufe yaada kana namoonni deeggartan viidiyoo kana sheer gochuudhaan uummata keessan bira dhaabadhaa jechuun jaalladhaa. Gooftaan sin wajjin haa ta'u. Warri guyyaa keessattan immoo guyyaa gaarii isiniif haa ta'u jenna. Gooftaan sin haa eebbisu.